Ashama harka fuunii kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii mastuutu taatanii keessanuu kan biyya keessa jirtanis kan biyya hambaa keessa jirtanis nageenyi haraarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha akkasumas nagaa jirtu ani nagaa kootan jira galata waaqayyoo isiniin jira akkasumas viidiyoo biraatiin walitti deebinee dhufnee jira nam turee miti dhugaa dhiifama maaliif ka keessillee ramadaana irra jirra baay'ee tokko ulfaataa ta'ee jira. Akkasumammoo ani kanan qabadhe jeniif dhiyaadhe gooddanyaan kiyya tokko as biyyuma nan jiru kana keessatti oliin hojjenna. Gooddanyaan tiyyatuuni nama biyya hootitilleedha dhugaa waaqayyo jechuudha. Maallaqa kara biyyaa ergitee turte jechuudha. Gaafa isheen gara biyyaa ergitee jettu mudannoo adda ta'e irra ga'e jechuudha. Dallaala birrii asii irraan ergullee birrii tasaasa'ee biyya ergee fi namni isheen irratti ergite damo nama abbaa manaa qabu isheen abbaa manaa irratti ergine akkaawuntiin abbaa manaa jalaa badee jennaan obboleecha abbaa manaa irratti ergiteef jechuudha. Gaafa ergitee jettu inni sun immoo dhugaa baay'ee tokko nama ajaa'ibame sagalee shulumaan dhaggeeffannaa lafa. Rakkoon guddaan uumamaadha dhugaa dubbachuuf. Beekte akkam jirtan birrii dabarsee erge jechuudha. Doolaara 1,000 erge jira jechuudha. Doolaara 1,000 erge kan jiraa jiru abbaa manaa keenya itti ganama dabalee gaafadha galgala dabalee gaafadha irra dabarsee amma afaan keessa walitti buune jechuudha. Obboleessi isaa sun baankii dhaqee fuudhuu baate isaa tuyyuu abbaan manaa illee hin beeku jechuudha. Nagala telefoonaa yoo kaasu obboleessa kiyyaa illee waliin buune jirra waan ta'eef ani waan takka godhuu hin danda'u. Nan caqacaqee irratti naasa'anii kalas maasii godhaan erga dugugguree maallan kun bu'e anu kiyyaa yoo fudhannee tooba maal godhinaan jettaadha naan jettaa naan jiraan illee achi jechuudha abbaan manaa kiyyaa illee jechuudha. Mi'atti wallaahi mataa kun dhukkubee dhugaa siin jira kana keessa ganama anama maallan kiyya 300 yoo badalle haa badu ani amma kiyyaa miti maal badaamti isaan achuma fudhatanii jechuudha. Ani yoo badalle yoo fudhatanillee haruma ani jechuun birrii 300 buutellee hin baddi birrii homaamte siin jechuudha. Amma ani wanni guddina jenkaan ta'aa jiru jiratti asiiti mi'atti gubadde wallaahi jiratti asii bakka mi'atti ganama dawwalanii galgala dawwalanii maal gu. Laale kun walaal waan ishiin jechaa jirtu dursite isheen dallaala birriirraan ergitutti birrii 300 jechuudha. Naaf ergi jetteeni gaafa isheen birrii 300 naa ergi jettuuni inni sun dammoo maal godhee doolaara 1,000 dabarse jechuudha. Gaafa doolaara 1,000 dabarsu kana ishiin eenyurratti ergite abbaa obboleecha abbaa manaa ishiitti irratti gaafa ergitu obboleecha abbaa manaa ishii dammoo obboleecha isaatiinis holloleet bilbilas cufatee ishii jalaa dubbachuu dide jechuudha. Okay. Ishii jalaa dubbachuu dide jechuudha. Gaafa kanammoo asitti immoo mucichi birrii erguu ishii qabee jira jechuudha. Birrii keenaaf ergee deemee dammoo mucichi dhabuu dhufeetu maatii ishiin bira jechuutti illee himatee jira jechuudha. Kunuunsa biyya hambaa keessatti sa'aatiin kun sa'aatii soomatii mucattiin kun hojii hojjechaa dadhabaa kaan jechaa jirti jechuudha sa'aatii kanatti. Har'ammoo yoo kun namarra dhufee namarra ga'u dhugaa baay'ee tokko ulfaataadha. Baay'ee tokko dammoo deebistee abbaa manaa ishii dammoo maal asii godhee dhugaa qaba kanaan inni dammoo dhugaa qaba jechuudha abbaan manaa jechuudha. Isaammoo isarratti miti kan maallan dhufuun kan argamu. Sababa saniifiyyuu obboleewwan koo hara isa wiyyee dhiifama namichi keessatti duran jalaa seenee inni immoo dhugaa qaba jechuudha. Wanni isarratti hin ergine tokko homaa gochuu hin danda'u. Sababa saniifiyyuu dhugaa yeroo birrii ergitan gaafa biyya ergitan nama irratti dursitanii nama irratti ergitan laala. Inni lammataa dammoo fakkeenyaaf warri abbaa manaa qabdan abbaa manaa keessan irratti ergaa muddamina wanna gootasan jechuudha. Fakkeenyaaf nama har'a abbaa manaa irratti birrii nan erga yoon jedhee birriin isarratti ergu sanii fakkeenyaaf sa'aatii sanitti waan muddamaa yoo ta'e achi waan qabu haa gurguratu. Bakka maaliif haga birriin kee jidduu lamaan keessatti illee badu.
yookaan yoo maatii irratti kan ergitan ta'e akkaawuntii maatiin keessa sa'aatii sanitti akkaawuntii hin qabne ta'e muddamtanii nama biraati irratti hin dabarsinaa. waan yookaan liqeeffatanii waan rakkata san keessaa ba'anii kazaan boohala booda akkaawuntii isaanii yoo gaafa sirreeffatanii jedhan akkaawuntuma maatii keessaniitti irratti ergaa birrisan. Obboleewwan koo kiristaanallee kan taatan musliimallee kan taatan kan biyya ambaa keessa jirtan amantii garaagaraatiin illee kan jirtan akkaataa itti fiddan isin qofa bichaatu beeka. Fakkeenyaaf ijoollee musliimaa warri taatan arattoonni soomaa oolu gaafa soomaa oolanii isaan nama bineensa raqaa argee akkas garuu sooma ati soomtu sun homaatti fakkaatu. Kottu taa'e nyaadhi waa siin jedhu ofii isaaniitti fudhataniituma deemanii taa'uun wombarii irratti darandaramanii nyaatu malee siin kottu nyaadhi siin jedhu. Ganaa yookiin hojii saffixxee bakka eegga isaan fataranii fixanii jedhanii raawwatanii ati teechee nyaatta malee yaamichi oduu nan nyaadhaa jettee meeqa irraa si yaamu. Fakkeenyaaf amma jarri koo ani nan sooma akka kiristaanatitti akka gootitti sa'aatii garuu qixallee hin nyaannu jechuudhaaniif isaantu dursee nu dura nyaatu. Garuu sa'aatuma nyaatanii fixanii dhuganii jedhasanittuyyuu jechuudha. Hin dhufuu buna daffisi jedhu hin dhufuu kana nuuf godhina garuu baranis akkuma isaanii sooman oole maaliif namaaf hin yaadan jechuudha. Kan ofii gaafa guuttatan namaaf hin yaadan sababa saniifiyyuu obboleewwan koo maallaqa keessan qabadhaa. Nijin wattaniituma maaliif anillee attaallalameen jira waa'ee maallaqaa kanarratti. Namni tokko rakkatee nama sanirratti birrii hunda ergeen birrii hagana maatii kootirratti naaf dabarsaatu kan keessa isa fudhadhaa jennaan gaafa san maallaan jiranii birrii sanii nu jalaa badeenaan jiran keenyaa fudhatee badeenaan jiran kanani ergeef sanuyyuu fudhatee bade jala inkwaan kan koomaa irratti naa dabarsanis namni amma birrii qofa bicha jira. Ani bakka ergasii ani bara 2000 baran 17 bara 2014 keessa jechuun takka irratti raawwatu. Ani ergasii nama takka irratti maallaqa kun namootaan itti dhiyaadhuun ala hin ergu maaliif ani akkatti fidu natu beeka itti beela'ee itti dheebodhee itti rakkadhee wanta baay'eetti ta'ee tana fida maallaqa kan sababa saniifiyyuu garuu sagalee miidhagoo kanaa dhageessanii jirtu. Har'a abbaa manaa isheetiin ol lolaa jirti kaa abbaan manaa kun abbaa ijoollee isheeti ittiin ol lolaa jirti kaa kanumarraan dubbinni baay'ata gargar ba'uu sun kanumatti dhufa jechuudha. Sababa saniifiyyuu hundi keessan obboleewwan koo kan biyya ambaa keessa jirtan waan gootan dursaatoo ilaalaa. Waan gochuuf yaaddasan dursaatoo ilaalaa isiniin jechuu jaalladha. Akkasumas viidiyoo kana laayikii, sheerii, koomentii gochuu hin dagatinaa. Hiriyoota akka boleettii kootii kana cannaqamantu jira sila ta'eefu isaan biraan gahaa isiniin jechuu jaalladha. Haga viidiyoo biraatiin walitti deemnutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Baay'een isin jaalladha, baay'een isin kabaja.